Ameerikaatti kunis jira. Saawuz Daakotaa, Koloraadoo, Kiinsaas kan marfamte Neebarsaaka lafa jedhamtu keessatti magaalli ajaa'ibaa Moonowii jedhamtu ni argamti. Tasa osoo isin naannoon keessan uummata meeqa qabdi jedhamtanii gaafatamtanii yoo hedduu ta'e miliyoona, ta'us yoo baate 100,000 ol ta'uunsaa hin oolu. Moonowii keessatti garuu kun hin jiru. Namni jiraachaa qabeenya horachaa keessa bulu nama tokko qofadha. Niitiin iskiriinii irratti argitan kun jiraattuu magaalaa Moonowiiti. Magaalaa kanatti jiraataa tokko, mootummaa tokko, hojjetaa tokko, tajaajilamaa tokko qofatu argama. Wantoota kana hundaa ta'ee kan jiraatu niitiidhuma kana qofadha. Maqaan ishee Eelsii Iileer jedhama. Yeroo kanatti umriin ishee 84 ta'uun dulluma keessa jirti. Haa ta'u malee ammas ofii ishee fi magaalaa ishee kophaa ta'uudhaan sirriitti bulchaa jirti. Kara tokkoon of bulchaa, kara biraan ammoo karoora baasaa biyya ishee bulchiti. Murtii dabarsaa, bulchiinsa olaanaa waliin wal argaa akka ummataatti gibira kaffalaa jiraatti. Kophaa koon jiraadha jettee magaalaa ishee callumaan hin dhiiftu. Wanta akka magaalatti barbaachisu hundaa ni raawwatti. Hanga ammaatti kophaa ishee jiraachuuf wanti ishee kakaase beekamuu baatus magaalaa ollaa ishee wajjin firummaa ishee cimsaa jiraachaa jirti. Hunda dura magaalittii maaltu duwwaa godhe jedhee namni gaafatu hin dhabamu. Deebiin isaas dur naannoo kanatti balfi garaagaraa waan gatamuuf namoonni hedduun dhukkubsatanii waan rakkataniif magaalicha gadhiisuun gara biraatti deemaniiru. Uummanni hundi gadhiisee yommuu deemu Eelsiin garuu magaalaa koo gadi hin dhiisu jechuun asumatti haftee jirti. Hunda caalaa kan nama ajaa'ibsiisu immoo waa'ee mana amantaati. Manichi namni dhufuu baatus, luboonni jiraachuu baatus Eelsiidhaaf ammas mana amantaati. Kophaa ishees ta'u kadhannaa hin dhaabne. Ganama hirriibaa kaatee mana amantaa deemuun ni kadhatti. Kun hundi haa ta'u malee dur Eelsiin abbaa manaa ishee waliin jiraachaa mana dhugaatii mataa isaanii keessa hojjechaa turte. Boodarra garuu abbaan manaa ishee du'uun namoonni naannoo ishees sababa balfa naannoo saniin achi buqqa'uun kophaa isheetti hafteetti. Mootummaan achi akka gadhiiftu yoo gaafatellee bakka abbaa manaa koo itti awwaalame gadi hin dhiisu jechuun kophaa ishee hafteetti. Niitii cimtuu fi murattuu waan taateef mana dhugaatii ishee namni tokkollee dhufuu baatus banaa gootee jiraatti. Kantiibaa magaalaa ishee waan taateef heeyyama daldalaa waan qabduuf akka barbaaddetti gurguruu ni dandeessi. Heeyyama daldalaa waggaa waggaan yommuu haaromsitu jalqaba ofuma isheetiin waraqaa heeyyama haaromsuu ni barreessiti. Achiin gara biirootti ergiti. Sana booda ofumaa biiroo teessee xalayaa ofiif barreessite sana ilaaluun ofumaa haaromsiti. Kana malees naannoo isheerraa gibira ni sassaabdi. Mana dhugaatii isheerraa galii argatte ida'uun gibira barbaachisu ni murti. Galii gibiraa argameerraa daandiiwwanii fi manoota naannoo ishee jiran haaromsuu barbaachisan itti haaromsiti. Eelsiin magaalaa ishee maddii magaalota jiran deemuun namoonni ishee bira akka jiraatan beeksisa yoo maxxansituyyuu namni kamuu achi jiraachuuf hin feene. Naannoo kana yoom akka gadhiiftu yommuu gaafatamtu du'a qofatu as hin habaasa jechuun deebisteetti. Hanga dhumaatti waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo haaraatiin walitti deebinutti nagaatti.